sammuu nama tokkoo keessatti yaadamee dalagamee lafatti bu'ee ati deemtee barnoota irra barbaannaa daldala jalqabnu keessa barbaannaa waa hillan keessa barbaannaa nama jaalala waliin jalqabne yookaan maatii waliin gaddaabuudhaa deemnu san keessa barbaanna no bakka san hunda hin jiru. Namoota muraasaatu waan barbaadu beeka. Namoonni muraasni waan barbaadu beekan suni maal godhan seetan. Ashamaa daawwattoota kiyya maatii tiyya bakka jirtan marattu nagaa fi rahmata rabbii guddaa ta'e isiniif hawwa. Egaa akkuma itti fufetti jira sirri milkiidha. Beeytanii namoonni hedduun namni hundinuu gaanamaa addunyaa tanarra ardi addunyaa tanarra jiru biliyoona 8 hundi isaa milkaa'uu fedha. Haa ta'u garuu warreen milkiidhaaf dhimmamanii gad ta'anii dhiiroo milkaa'uun fedha karaan milkii ittiin milkaa'u maal fakkaata jedhee viidiyoo kana gadduqee nama milkii barbaadu jechuudha. Saniifuu namoota hedduu jiru san keessa namoota biliyoonatti lakkaawwaman addunyaarra jiru keessa yoo ammoo namoota miliyoonatti lakkaawwaman akka biyya keenyaa keessatti namoota muraasaatu waan barbaadu beeka. Namoonni muraasni waan barbaadu beekan suni maal godhan seetan. Karaa ittiin milkii bira gahaniin ittiin barbaada keessa viidiyoo tana biraan dhufan. Saniifuu yoo viidiyoon tun si bira dhuftee bakka gammadde milkaa'uudhaaf warra tarkaanfachaa jiru keessaa milkaa'uudhaaf warra karaa dheeraa deemuu barbaadu keessaa tokko si waan taateef jecha. Akkasumatti viidiyoon tun namoota biraatiif ni fayyadu jettee yoo yaadde namoota biraatiifis sheer godhe. Sirri milkiidhaa maalii jettanii yoo kan gaafatan taate namni tokko karaa itti deemu guunifi beekee karaa itti deemu san yeroo hedduu alarraahi karaa deemuu barbaannu san alarraa eena jechuun naaf hin tahini barii haalatu naaf hin mijaawini barii jenneetiti yeroo hedduu waan adda addaa irratti xiyyeeffanna. Obboleettii obboleessa kiyya waan gaariin isin himu anis akkasumatti ni yaadan ture. Yeroo hedduu rakkina maatii tiyyaan irra gahee rakkina kana nama kanaatu narraan gahee rakkina kana fiildii tana barachuu kiyyaatu narraan gahee rakkina kana biyya tanatti dhalachuutu narraan gahee jeetiin yaadan ture. Haa ta'u garuu dubbiin akkasii miti. Hogguunifin deebi'ee waan rakkina narratti hanji'ee yaadu san hogguunifin ifirraa muree hogguun kophaa hafe jechuudha. Hogguunifin duraan dhiibbaa sanirraa hin kophaa if godha jee dhiibbaa san tunarra jiraafin bakka barbaade san hin gaheen jeefitti hime. Deebi'ee hogguunifin bakka sanirraa hafe dhiibban ni jirti. Dhiibban sun eessa akka jirtu ni beektan edaana keessa jirti. Ilaalcha kiyya keessa jirti. Sammuu tiyya tana keessa jirti dhiibbaan san. Saniifuu dhiibbaan suni maal sitti humte akka ati nin dandayaa as keessatti yaanne akka ati ifii wajjin waan haasoyitu poozitiivii hin taane waan ifii wajjin haasoyitu sun akka dhiibbaa sirratti uumu si keessa jiru wanni sun. Eessaa jalqabna milkiin dura dursu eessaa jalqabamti nuti lafarra barbaannaa barnoota irra barbaannaa daldala jalqabnu keessa barbaannaa waa hillan keessa barbaannaa nama jaalala waliin jalqabne yookaan maatii waliin gaddaabuudhaa deemnu san keessa barbaanna. No bakka san hunda hin jiru. Dura dursoo wanni ati barbaaddu suni as keessatti uumamuu qabdi. Si keessatti siitu waan sanirraa yaaduu waan sanirraa dhimmamuu fi pikchara waan sanii sammuu tantee tana keessatti yaaduu qabda dura dursoo. Achirraa wanni hundinuu biqila waan ta'eef obboleettii obboleessa kiyya. Milkiin asinarraa argitan tuni milkaa'insi namoonni hedduun jiruu isaanii keessatti gonfatanii arkan yookaan arkatan bira gahan kuni qabataman as keessaa jalqabame. Sammuu keessaa jalqaban. Saniifuu warreen xiinsammuu irratti qo'annoo fi qorannoo gaggeessan hedduun maal jedhan seetan. Wanni taatuun hundinuu yeroo lama taatii jira. Tokko ka dura dhalattu osoonii fi qaamaan hin dhalanneen duratti sammuu keessatti. Maaliif jennaan aeropilaanni irraan tanaati balaliituun kun sammuu nama tokkoo keessatti yaadamee dalagamee lafatti bu'ee ati deemtee. San dura hin jiru ture balaliyaan yookaan xiyyaarri hin jiru ture. Sammuu keessatti dhalatee sammuu keessatti gabbatee sammuu keessatti waan gabbate san lafatti gad ta'anii yaalan. Gaafa dura yaalan san hin milkooyne obboleettii obboleessa kiyya. Irra deddeebii keessa osoo kufan osoo ka'an namoota hedduutu xiyyaara dalaguu keessatti lubbuun isaanii baatee beeka. Namoonni ati beektuu ni jira karaa baadiyyaa tana fa'aatti gobla adda addaa irraa muka adda addaa irraa bahanii ani xiyyaara ani jechuun ijoolleen xixiqqoon gaafa taphattu ni beektan. Sani durri dhaloonni waan hundaa bu'uurri waan hundaa imaajineshina jedhan uummanni warreen
filoosofaroonni xiinsammuudha. Bikka barbaaddisan gahuu dafaati. Dura dursoo alaa osoo hin ta'in kan dhufu namoonni kabajaa si kennurraa osoo hin ta'in kan jalqabu. Guddattee osoo hin ta'in kan jalqabdu. Beeytee osoo hin ta'in kan jalqabdu. Makiinaa barbaaddu san oofaadhaa osoo hin ta'in kan jalqabdu. Sammuu tana keessatti waan barbaaddu san hundaa'u bifa isaanii san as keessatti dura maal godhuu qabda? As keessatti jalqabuu qabda. As keessatti ruushiin isiidhaa as keessatti uumamti. Ajaa'iba! Warreen waan gurguddoo tana dalagan hundinuu achi jalqaban. Waan isin ajaa'ibsiisaa warreen biyyoota adda addaa keessattuu biyya gurguddattan jirtan wantoota uumamisan hundaa hogguunii fi isin dura deemtee eenyutu dalage? Akkamitti dalagan? Gaafam dalagan jettanii yoo deebitanii seenaa isaanii qorattan. Ani dhiyeenya kana siyaatiliin ture. Booyingii kaampaanii booyingiidhaa deemeetiin akka tasaa akka carraadhaa deemee daawwadheen ture. Gaafa dura xayyaarri jalqabu yoo argitan I don't know picturii isaa asirratti isiniif hin kaaya. Gaafa dura jalqabu xayyaara fakkaatu ture obboleeyyan keenya. Which is ganna dheeraa yookaan jaraa dheeraa duraa miti beekee xayyaarri ijaaruma kana keessa dalagan. Kana jechuun namootatu of course warreen xayyaara dalagan sun Wright brothers jedhamanii miti. Ijoollee lamaan santu waa'ee xayyaaraa yaada xayyaaraa san lafatti gabuuse. Kana jechuun garuu isaan dura namni hin yaalin namni yaalee hin jiru jechuun miti. Garuu isaan as keessatti waan isaan as keessatti bocansan osoonii fi irratti dalagamu evolvii godhachaa revolvii godhachaa jechuun kaleessa arrarra fooyyessaadha. Arrarras boru fooyyessaadha. Xayyaarri bifaarraan tana nuti arginu kana Eerbaasii fi Booyingii fi Neemit kun hundinuu kan dhufe as keessatti uumameeti. Obboleettii kiyya kanarraa waan inni si haasa'eef obboleessa kiyya kanarraa waan inni si haasa'eef waan ati milkeessuu barbaaddu san siitu beeka. Ani hin beeku, inni hin beeku, isaan hin beekan. Warreen yaada adda addaa waan ati yaadde irratti si kennan suni warreen gaafa Wright brothers xayyaara jalqaba irratti xayyaara san dalaguu gaafa jalqaban isaan komatan sun warreen gaafa isaan xayyaara san dalaguudhaaf deeman jechuun jibriidhaan walitti hidhan harri adda addaatii fi shuboo adda addaatii walitti hidhan sun warreen gaafa san isaan komatan san seenan isaan hin beeku. Warreen gaafa san isaan arrabsan seenan isaan hin beeku. Because yaanni xiyyaaraa sun kan uumame sammuu isaanii keessatti malee sammuu warra komatuu san keessatti. Saniifuu xiyyeeffannaan tantee abjuu ta'e yoo taate dura kan uumamuu qabu garuu abjuun tantee sammuu ta'e keessatti. Make sure wanni ati gonfachuu barbaadde hundinuu ni gonfatta. Ammoo dura osoo lafarratti hin barbaadne, osoo lafarratti gadi hin buune, osoo lafarratti hin milkeessineen duratti yeroo hedduu itti dhimmamtee, itti cinqamtee, teessee waraqarratti lafatti gabuusuudhaaf wareegama kafaltee gaafa dura ati jalqabde hin bareedu osoo abdii hin kutatin irra deebitee yaaddee ammas yaaltee irra deebitee yaaddee ammas yaaltee osoo yaaltu perfektii ta'e jechuudha xayyaarri. Akkasitti evolvii godheetiti xayyaarri guddaan irra nuti arginu kun uumama. Saniif obboleeyyan kiyya waan isaan dalagan, waan isaan gonfatan, waan isiin gonfatte akkuma keetitti, waan inni gonfate akkuma keetitti hundi keenya hoo gonfachuu ni dandeenya. Ammoo dura osoo lafarratti milkii hin barbaadin as keessatti barbaade. Sammuu tantee keessatti daayibii seeniti amanii carraaqii laffa'ii perfektii osoo hin ta'in suutan bifa ati barbaadde san qabata. Jiraadhu horii bulii deeban.